عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتني فيا كسني ماتين ولا برون دكيسنو حر نياتا أجايباتو كوكبدي سني ديادي نياتا أجايبا كنا كقولوا حرانا أستي وانتي كامنو مشا نبرواج سنتو نبرواج سكو بيفن نجرا asitti abukaadodha. Abukaadoo tokko fayyadamna, timaatimis tokko fayyadamna. Namu akkuma barbaadetti asitti salaataadha, daabboodha. Daabboollee akkuma maatii keessaniitiin fayyadamtan jechuudha. Kun immoo foon haala bargaraatiin foonuma daakamaa irraa kan hojjetame jechuudha. Nu hin binnee isa kana garuu isin yoo barbaadan magaalaallee bittanii yookaan immoo mana keessanitti illee foon daaktanii hojjechuu dandeettan jechuudha. Nuyi qabinne kunoo isa kana beef patties jedhama. Baay'ee bareedaadha, nama gaarii kan qabudha. Asitti chiiziidha. Chiizis yoo barbaadan itti fayyadamtu. Ani baay'ee waan hin jaalanneef tokko yookaan lama irratti fayyadamee isinitti argisiisa jechuudha. Kun immoo qimamii isa bareechisu black pepper isa jedhamu san jechuudha. Akkasuma immoo ashaboollee asii itti fayyadamna jechuudha. Nama gaarii akka nuuf kennuufi asitti zayitiillee ni fayyadamna. Kun immoo raanchiidha. Raanchiinis dhandhama baay'ee bareedaa ta'e kan nu kennuu fi akka nu jiidhu kan nu taasisu jechuudha. Amma akkuma argitan kun abukaadoo keenyaa kukkutataa jirra. Wantoota isin argitan kana hundaa kukkunneetiin gara hojii keenyaatti seenna jechuudha. Timaatimii, abukaadoo, salaataa hundaa tolfanneetiin gara hojii seenna jechuudha. Asitti kunoo kuni distii keenyaa kan itti tolfannu jechuudha. Zayitii irra buufnee bo'oofnee miidiyeemii irratti oo'ifna. San booda paatii yookaan immoo foon keenyaa kan qopheeffanne fuunee irra gadi keenyaa. Kuni baay'ee waan akka gaariitti waraqata illee qaba waan ta'eef nama hin gubu suuta irra keenyaa. Ani immoo saaniin kiyya baay'ee xiqqaa waan ta'eef lamaan fayyadama jechuudha. Isa kana gara lachiyyuu daqiiqaa 5 bilcheessina gara lamaanuu jechuudha. Qimamii kennallee amma itti goonaa. Qimamii akka isiniin jedhesanii black pepperii fi soogidallee itti godhannee gara lachittuu bilcheessina jechuudha. Kun amma garagalcheen jira. Asitti foon immoo firiija keessaa waan ba'eef bishaan qaba. Bishaan sanaadha kaas keessa ol guute kuni, kanaaf isallee akka beeytaniif. Amma chiizii keenyatti godhannaa. Chiizii irra kenneet gara daabboo keenyaa tolchatuutti deemna jechuudha. Chiiziin xiqqoo nu haa baquu fi wanti akkas goonuuf. Kanaaf chiizii irra kennee daabboollee irra kennee gubbarraa akka gadi qilleensa gadi seensifneef ibidda immoo baay'ee loo irra kenneetiin waan biraa qopheeffatuutti deemna jechuudha. Asitti akkuma argaa jirtan kun raanchii irraa eegalee raanchii xiqqoo irratti dibnaa. Haguma barbaadan itti naqattanii san booda salaataa itti goona. Ergasii booda immoo timaatimii hanga barbaannuun itti goona. Timaatimii erga itti goone booda abukaadoo keenya itti godhanna. San booda abukaadoos itti goone erga jenne booda foon keenya kan achitti chiizii irra kenne sanniinii fi kan chiizii hin qabne illee fuunee walirratti akka amma argaa jirtan kanaan irra kakkaayannee tolfanna jechuu hunda isaa. Warroonni dhiiraa nyaata akkanaa kanneen gootanii faamilii keessan maatii keessan gargaaruu ni dandeettanii yeroo isaan biizii ta'anitti nyaata baay'ee salphaa fi jaalatamaa ta'edha. Kunoo akkuma argitan kana bargarii bareedaa ajaa'ibaa ta'e arganne akka qirraa addaan nu jalaa yaane stiikarii keessa dhadhaabna jechuudha. Akkuma garagara nu jalaa yaanee fi bishaan illee yoo barbaadan itti fayyadamuu dandeettanii. Ani immoo juuza qopheeffadhee juuzaan fayyadama jechuudha. San booda maal goonaa addaan kukkunneeti adda baafnee walakkatti dhandhama isaa laallee ol iddachaana. Maashaallah dhandhamti isaa baay'ee kan namatti toludha. Nyaata akka mi'aawaa ta'edha. Nyaata kana yeroo kamuu haala salphaadhaan mana keessanitti hojjetattanii nyaatuu ni dandeessan jechuudha. Har'a viidiyoon kiyya akka nama duraan isin barsiisu sanatti illee baay'ee qulqullina yookaan immoo haala gaariin hojjetamuu baatullee akka irraa barattanii fi itti gammaddan itti bohaartan abdii qaba. Asumaan yuutuubii keenya immoo warroonni tanaan dura sheeriin godhii yoo jiraattan sheer godhaa, namoota biran ga'iniin nugaa isiniin jenna. Warroonni haarawaa taatan immoo like subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Asumaan viidiyoo keenya kanarraa qophii keenya kanarraa asuma irratti raawwanna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.